labsiiwwan caffee Oromiyaan baanii fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun mirga lammiilee kabachiisaa jiran keessaa labsiin lakkoofsa 167 muraa 2003 Komishinii Hiikaa Heeraa Oromiyaa tokkodha. Qophii keenya caffee Oromiyaa har'aanis murtoo haqaa Komishinii Hiikaa Heeraa Oromiyaa kenname kan ilaallu ta'a. Godina Shawabaa Aanaa Luumee Ganda Qooqaa Nagawoo Ooyiruu Aadde Bashii Lataa keessatti argamna. Falmii waggaa 17 booda Komishiniin Hiikaa Heeraa Oromiyaa mirga koo naaf argeeraa jedhu. Maali laata? Waliin tura. Asumattiin jiraadhee haadha ijoollee 9 ta'ee warri kiyya na jalaa duunan obboleechi kiyya kun fudhadhe. Obboleecha kiyya kana fudhadhe guddisee tamaarsisee maabara seessisee inni guddannaan maabara seessisee maabara kana waliin hojjechaa jiran. Odoo waliin hojjechaa jiranuu waggaa 1998 sanee bultii 4 awwaalamee aduma inni awwaalame kana jaarsa biyyaa keessatti lafatti kireesse waggaa 3. Waggaa 3 Addisuu Ximqatee jedhan kanattan kireesse. Waggaa 3 guunnananii gallakkisii jedheen. Hin gallakkisuu handhuuraa kiyyaa jedhe. Jaarsa biyyaatinis gaafadhe. Gandaanis gaafadhe. Hin ta'uu jedhe. Mana murtii dhaqne. Mana murtii dhaqnaani gallakkisii jedhaniin. Kiyyaa handhuuraa kiyyan gallakkisuu jedhe. Mana murtii misikiriin masakkarames kiyya bishaan lixee isaa murtaa'e. Jennaanani bakkeen hin dhaqin hin qabu Oromiyaa kana dirasi deemee galeetoo taa'e. Waggaa tokko deemee iyyannoo. Dadhabee tanan maayii Oromiyaan dhaaltummaa kee mirkaneeffadhu deemiti duraa naan jedhe. Ishii jedhee tanan deebi'ee waggaa tokko taa'e. Homaan qabu ijoolleen tamaarsisaa. Maasaan gabaan nagadaa. Macarrashaatti ka'ee irratti wal lolan bulchaa gandaatiin lafa kanarratti. Kophaa nyaattaayii naa akkaffalii jedhaan. Naa akkaffalii jennaanii kaachaa dhufee eechatti eecha geechee dhaabdee naan jedha. Addisuu fi bulchaa gandaatti wal lolaa? Lafa kanarratti bulchaa gandaa xaafanadhii kan jedhanii wal lola. Yeroo san bulchaa gandaa. Hektaara 5 irratti wal lolan. Irratti wal lolaan ka'ee na bira dhufee bulchaan kun xaafanadhii eecha geechee dhaabdeennanani Oromiyaa ga'ee dhaaltummaa kee mirkaneeffadhu naan jedhanii jedhe. Taadaa maal sidhe baree kaattee too mirkaneeffatteen dhuftu wayii naan jedhe. Maal homaan qabu jennaan baay'ee sin dhibu. Garbuun irra jira immoo qarxii 2 walakkaa inni naa kenne san. Ani naa raawwatanii ani harka jiru san. Isarratti garbuu kana facaase isuma hammadhuutii dhaqiitii akkanatti raawwadhu birriin xinnaadhaan naan jedha. Deemee tanan dhaaltummaa kiyya mirkaneeffadhee raawwii banadhee dhaqee naa murtaa'ee dhaaltummaan naa murtaa'ee bulchaa gandaatitti gandatti fide. Bulchaa gandaa kanatu waggaa 2 guutte ganaa waggaa 2 lafa eenyutu sii kennaa naan jedha. Namtichaa murtaa'e. Jennaanaan aanaa bulchaa aanatitti yaamsise. Yaamsisnaani maalii hojjaan akkanaayii gandarratti raawwachuu qabaattu akkanatti hiyyechatti taphattaayii raawwadhuuf hojjette sababa raawwachuu didduufi jedheen bulchaan aanaa Baqqalaa Bayeechaa jedhama. Inni immooyyuu akkas jennaanini ka'ee dhaqee raawwadhuufi lafti anuma isaati jennaan firdi beetitti nu dabarse Baqqalaan. Bulchaa aanadha. Bulchaan aanaa sun. Firdi beetiin maaliifi dura laftan eenyutii jedheen. Haan obboleecha ishiitii jedheen. Ati maaltu si dhibee raawwachuu maleedha. Dura isaaf murtaa'ee jedhe. Isaa murtaa'uuni haa murtaa'uuf. Gini ishiin mirga ishii eeguudha. Dhaaltummaa ishii mirkaneeffachuudha mirga ishiiti. Ati immoo akka bulchaatitti raawwachuudha dirqama qabda. Amma faayilii sittaabantu waan diddeefi
ati deemi gali ishii faayiliitti sitti bantu akka raawwattuuf yoo raawwatteef koree qabattee lafa sana akka itti as rakkabduu jedhaan. Lafti ishiin himattee mana murtii ganda keessa hin jiruu jedhee malsii deebise. Aniin jiran jedhe. Xaafaa Nadhii bulchaa gandaa kan hin jiru lafti ishiin himattee jedhe. Akkamiin hin jirre ragaa namaa fidadha jennaan inni bulchiisa gandaa hin fidate. Anis fidadhe. Bulchiisni gandaatis dhugaa kana lafti kun kan obboleecha ishiiti. Qarxii 7 walakkaadha. Addee Bashii. Ana Addee Bashiiti. Ani isaatii moti. Dhaaltummaadhaan argatte ani obboleecha ishiiti. 2 walakkaa raawwatanii fi 5 kana waan raawwachuu didaniif hin beeknu. Baan korreentii guddataati. Dhiyaan ayyolee dhugooti. Kaabaan laga mojooti. Kibbaan lafa gandaati. Kana hin jira lafti jedhaniin. Naa murtaa'e. Dhaaltummaan qulqullaa'ee 500 qaxxaamee Xaafaa Nadhii kun bulchaan gandaa 500 qaxxaamee raawwadhuuf jennaan naa raawwachuu dide. Bakka inni seeniin hin qabu isumaaf murtaa'a na duuba deemaa kootiin ishee an akkamiiti jedhaniin duubatti na deebisanii oduma akkanatti adagaa argu odoon ijoollee tamaarsisu adagaa odoon argu federeeshinii hiikaa komishinii hiikaa heeraa gahe. Hiikaa heeraa geenyaan manni sun immoo ji'a tokko firdi beetii faradee ji'atti aangoon ji'atti malee hin raawwatamu kufaa ta'a. Dhugaan odoo jiru koreen kana laalee raawwateet hin taa'ee inuman deemaa lukarraan kutuu faanarraan kutuu oduman deemuu godinatti addee loomiin qajeelcha hin kennanii addee saadaan qajeelcha hin kennanii obbo Gaazal namumti na wajjiniin hin xaarran jiru pireezidaantiin muluun na wajjiniin xaaranii hoona sitti qajeelcha kenne ari'aa jedhanii na ari'an. Dhugaa jirtu san qaragee miidhagsee qulqulleechanii caffeetti koreetti naa dhiyeechanii qulqulleechanii bifa haaraa ammaatiin naa murtaa'ee qulqullaa'ee handhumaa hiikkaa heeraatiin handhumaatiin dhaaltummaadhaan seerri inuma jiraa hiikkan heeraa dhugaa qabatanii dharri odootti makamin dhugaa qabatanii hoo deeman kun akkanatti argatanii kan jedhu. Qarxii 5 walakkaa 7 walakkaadha dhaaltummaadha. 2 walakkaa qabdu? 7 walakkaadha walitti 5 kanaa wajjiniin. Caffee Oromiyaa rabbi isaanaa jiraachisuu yaa jiraatanii oolanii haa bulanii ammalleen hiyyeecha kunoo qarqaaraa jiranii ammallee isaanaa jiraachisuu haa luuxanii mangistii guddaa haa ta'anii jedha. Abbaan dhugaasaa argatee jedha. Ijoollee Addee Bashii keessaa warra arganne dubbifnee turreem. Haati keenya waggaa 17 falmitee dhugaa argatte dhugaan qal'attus hin cittuu jedhu. Lafti kan obboleecha haadhatiyaati. Shaalloo Lataa jedhama. Anaaf eessuma naataa bara haga har'aatitti waggaa 17 sakaraakaraa turte waliin isaan alatti immoo inni dharaan birrii kennaafit birrii gubboo jechuudha. Kennaa irraa haqsiisaa ture haga ammaatti yoo murtaa'es irraa haqaa ture bulchaa gandaati yeroo sanii wajjin walii galanii ta'e jechuudha. Kazaan haga har'aatitti waliin takaraakaraa turan waggaa 17 takaraakaraa turte jechuudha. Dhugaan qal'attus immoo hin badduudha hin jedhamtu sun kana jechuudha. Akka seerri jirutti beekamee jira jechuudha. Amma ishiin haga ammaa laffaate kana hojjennee ishiis jijjiiruu qabnaa ishii kanaan booda akka teechee bayyanattu gargaaruu qabnaa jedha. Lafti kun duraan dursee lafa echuma kiyyaa tureeyyu. Innaa oduma waliin qotachaa jiranuu dhibee kubaatiin dhukkubsateet hin du'e Shaalloo Lataa jedhama. Hin du'e naan awwaala darasii wajjin deemeet awwaalee gale. Awwaala sanirratti awultii hojjisiisuudhaaf haatitu kontiraata fudhadhu itti addisuu ximqate kana. Addisuun ximqate nu beekaa obboleecha koo beekaa maatiidha baay'ee walitti dhiyaanna nama akkana wal goonu innee wal eegnee moti. Kontiraata fudhatee kontiraata sun dhumi jennaan lafa irraa fudhachuuf maazarii haati koo Bashii Lataa gaafannaan lafa maal qabdaa lafti kun kan kootii jedheen. Gandatti simamee gandilleen kara isaa goree ishii gadi kuffisaniiti haga
nibran maasan kun irraa fudhatamee han'isaa ta'u dirasii dubbataniif hin carraaqxee hin dubbattee homtuu bu'ii dhabamnaan iddoon ishiin inni hoo yaawwassanameef inni igbaanyi deemaa ishee wassanamee jiru ammas hin kuffisamaa igbaanyi deemaa gibira irraa fuudhat gandi jechuudha gibira ish maqaa isaatiin gabbaraa baate bulchaan gandaa gibira irraa fuudhaa gibira ishitutti kaffalala dhaaltummaa qulqulleessanii dhaaltummaallee qulqulleessitee dhaaltummaa argatteellee dhaaltummaanis kaffalaa baate maqaa ishitutti illee zooreet hin jira waraqaan isaas odurraa fudhanu laftanuma addisu xunqate jedheetum oduma gurguree kennaa ishiin homaan qabdu harkaan deemti inni qarshiin deemaa homaan qabdu ishiin waggaa 17 odu lafti kun gurguramu oduma gurguramu dhugaan garuu inni qalatti malee hin cittu lafuma kana umrii keenya guututti waggaa 17 jechuun yeroo sanitti tilmaami ani barattuun ture ishiin ija isheetitti dhabde kanatti ija ishee gaafa beellamni ija isheetiin wan iji dhukkubdee waraqata kana beellamni ishiitiif kan ija ishiitiif kan beellama kanaa guyyaa tokko ta'ee jira maal goota lafti lafee keenya jenne iji mooyyuu iji qaroodha ilaali lamaan kana wal madaalchise dhuguma dhugaan of ta'e jechuudha dhuguma seerri heera ittan kuni dhuguma dhugaadha bakka ha ishii fi kan ishii fakkaatu akkanatti dhugaan ba'uun keessattuu caaseffamni haaraa ganda sadarkaa gandaatti caaseffamni gurmaa'insa haaraa gadi bu'e kun dhugaa kana kan achi kan akka ishii kumaatamni jiru kun bu'aa guddaa fidenneeti kan eegu. Jiraattota naannoo dhugaa kana beekan OBN sagaleen uummataa dubbises yaada kennaniin koomishiniin hiikkaa heeraa mootummaa naannoo Oromiyaa dhugaa baasuun murtoo haqaa kennaa jiraachuun akka isaan gammachiisedha kan himan. Lafti kun an obboleecha ishii ture. An obboleecha ishii hoo turu rakkoo raanaan ka'e itti kireessite calqaba. Itti kireessinaan walii deebisuu didan lafa akkaataa itti walirraa kireeffatan sanii walii deebisuu didanii bakka dhoowwatee baay'ee anillee ragaa yaamamee mana murteettillee amma ragaa ta'uudhaa deemee innis hin taane gangalatee amma darsii amma kana ga'e jechaadha. Amma kana ga'u jaartiin tun baay'ee ifaajje humna hin qabneen baay'ee tokko rakkoo hamaa keessa galtee rakkoo hamaa keessa lachuu wal galchan. Kuni amma baasii wal baasisaa turan jechaadha. Dhugaan garuu ni qallatti malee hin cittu. Gaaf kaan immoo amma arra cituuf deemte jechaadha. Lafti kun adeebi'uuf yoo jedhamu baay'ee waan guddaadha. Akka ganda kanaatitti nama baay'eedha amma hani itti gammaduu danda'u. Maaliif dhugaan wanna argameef jechaadha. Dhugaan kun immoo abbichumti lafa kana falmaatoo jiru sunillee garaan isaa hin beeka jechaadha. Garaan isaa hin beeka amma erga deebi'eef immoo waan gaariidha. Uummannis waan gaarii jedheetu wanna itti gammadu jedheeta yaada wanna dhugaan argamteef. Waaqa dhuguma gammachuutu miira kiyya keessa gale. Namichi kun abboota keenya wajjin maabara seene. Abboota keenya wajjin maabara seene qaniidhaa inni hin du'e. Lafa kana addaanuu qooddan ofan beekaanii armaashii jedhanii osoo gaa'ee inni qaniin qabnaan hin du'e bakka yaa obboleettiin bashii shaalloon jedhamtuun as jirti. Haa dhaaltummaan ganama itti aanu gaatire gaafattee isaan san babbaa irreetis kennuufi didan. Nulleen ganda keessatti illeen hojjennee hin beeknaa yoo akkana taaggolee ol dabre gaduma deebi'aa amata dheeraa lakkoofsise. Gara fuulduraa maal taanaa oduu keenyas ta'e ijoollee jenneet amma keessa keenya nyaachaa jiraayu. Haqni gaa akka laal dhugaan hin qallatti malee hin cittu waan jedhu san Oromoon. Amma kinoo dhugaan nu galtee. Falmiin adde Bashii Lataa mana murtii aanaa Luumeetti kan jalqabe yoo ta'u murtoon koomishinii hiikkaa heera mootummaan kenname akka isaan gammachiisedha kan himan. Seerota yookiin labsiilee yeroon irra darbee akka waan duubatti deebee fayyaduutti fayyadamanii hiikkoonsaa manneen murtii qofatti osoo hin taane ragaa kennu sadarkaa gandaarratti dogoggoroon sana cinaa godhatanii maal mirga nama haqa qabu sana jallisuu danda'u waan ta'eef bifa kanaan koomishiniin kun gadi qabee ilaalee xiinxalee hiikkootti kennuunsaa barsiisaadha. Uummanni sirraa baratee itti fayyadamuus qaba. Abbootiin seeraallee isa kana yeroo labsiilee fi seerota bahan yeroo xiinxalamu kaayyoo baheefsan fi dhimmicha dhiyaate wajjin walitti dhufeenyummaansaa ilaalamuu qabachaadha. Akkaataa sanaan hiikamee
murtiin haqa qabeessa kennamuu akka qabu akeektuu guddaa waan ta'eef nullee sirnaan akka uummanni hubatu barbaadna jechuudha. Dhimmoota bara kana murtoo heeraa argatan keessaa dhimmi Aadde Bashiilataa isa tokko yoo ta'u, falmichi falmii aaltummaa ture. Akkaataa heerri mootummaa mirga lammiileef kaa'etti murtoo heeraatu kenname. Murtoon kun seera ta'ee itti fufaa jedhu itti gaafatamaan Komishinii Hiikkaa Heeraa Oromiyaa Obbo Damoozee Maammee. Qotee bulaa tokko nama biraatti darbuu ittiin danda'u keessaa karaa sadiini. Tokko mootummaarraa qotee bulaan waan qotee bulaa ta'eef hiroodhaan argachuu danda'a. Akkuma nama kamiyyuu gaafate ani qotee bulaadha kan ittiin bulus kana qabiyyee hin qabu naaf haa kennu mootummaan jedhee mootummaan kennuufii danda'a. Karaan tokko kana. Kan lammataa immoo maatii keessa fakkeenyaaf yoo ani maatii yoo qabaadhe maatii kootiif waanuma qaburraa jechuudha. Waanuma qaburraa kun abaluuf haa ta'u jedheetiin kennaadhaan kennuu danda'a. Inni guddaadhaaf inni sadaffaan dhimma ammaa kana wajjin laalamuu danda'u dhaalmadhaan maatii keessaa dhaalmadhaan. Dhaalman yoo jiraate ilma. Yoo jiraachuu baate immoo olis gara maatii laakkaamuu danda'a. Yoo kun hunduun jiraatin immoo kana sirri maatiillee lafa kaaya gara cinaatti warra laakkaman obbolaan obboleettii warra kanneen jechuu dandeenya. Dhaaluudhaaf mirga kan qaban ta'uu isaanii mirkaneeffatanii erga jedhaniin booda kana gaafachuu akka danda'anidha seerrichi kan kaa'u jechuudha. Akka maatiitti eega nama biraa hin qabaatin maatiin dubartiidhuma kana qofaadha. Manni murtii aanaa yeroo sanitti maalidha kana laaleet murteessafi. Dhugaadha namni biraa dhaalu hin jiru qabiyyeen kun kan isaa ta'uun isaanii kan isaa ta'uun kan nama du'ee kana ta'uun mirkanaa'ee jira. Kanaaf qabiyyee kanaaf dhaaltummaan siin mala jedheen murteessafi. Ergasii raawwitti gaafa seenaniin booda keessa seenee kun faayidaa kommiidhaa wanna qabeenyi kun wanna murtiin kun akkaataa kanaa yoo kan raawwatamu kan jedhu taate namni kun keessa seenee dubbiin falmii achirraa ka'eetiin jedheen haga eessaa deema haga mana murtii waliigala dhaddacha jibbaataatti deema jechuudha. Amma gaa dubbiin eessatti ilaalamaatiin hin ture gama tokkoon wanni irratti dubbachaatiin hin jirru waa'ee mirga heeran gonfatanii waa'ee mirga qabeenya dhaaluuti. Gara biraatiin immoo ji'a tokko keessatti hin dhiyeeffannee yookiin ji'a jaha keessatti hin dhiyeeffannee wanni jedhamu immoo dhimma adeemsaati. Mirga bu'uuraa wajjin wal bira qabanii gaafa laalan jechuudha. Kanaaf kana tilmaama keessa galchanii kana qofaa miti rakkoo adda addaa siin qaba. Keessattuu inisheetivii guddaa fudhatanii dhimmi kun fooyya'uu qaba wanna jedhuun ijjannoo kabajamuu afyaa'iin amma hojiirra jiranis labsiin kun akka fooyya'u ta'ee bara 215 keessatti labsiin 251 muraa 2015 akka labsii duraa san bakka bu'uu fi danqaawwan amma jennu kana kan yeroo kan maalii kana mirga gama tokko mirga heera mootummaatiin kabajame jedha gara kaaniin immoo danqaa yeroo maal itti goote kun waan ta'uu danda'u miti jechuudhaan guutumaa guututti ka'ee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa seera labsiirra ture san fooyyessee hojiirra oolche eegasii labsii ofii kanarratti hundaa'aniiti keessa deebi'aniitiin dhiyeeffatan jechuudha jaartiin. Akkaataa kanaan dhiyeeffatanii eegasii gumii calaltuu dhimmoota heeraatiin dhimmichi hin laalame akkuma amma jenne manneen murtii jalaa akkaataan dhimmichi itti ilaalaniitiin jedhan dogongora ta'uun isaa hin hubatame. Kanaaf haga dhaddacha jibbaataa ga'uttu jechuudha. Mirgi kun mirgi qabeenya ofii yeroo jiranitti itti fayyadamaa gaafa du'anitti immoo maatii ofiitiif dabarsanii kennuun mirga heera mootummaatiin beekumsa argateedha. Kanaaf mirga bu'uuraa heera mootummaatiin lammiidhaaf kabajame kana wajjin wal faallessa wanna jedhuun yaanni murtiidha. Gumiidhaan komishinichaaf dhiyaate. Komishinichis walga'ee dhugumaayyuu akkaataa dhimmichi itti ilaalame gubbarratti baay'ee dinqisiifannaa guddaadhaan dinqisiifannaa guddaa qofaan odoo hin ta'in hubannaa guddaadhaan keessattuu namoonnis karaa adda addaatiin waggaa meeqa dubartiin kun waggaa gara 17 hin ta'a dhuguma dhama'aatiniini kan turan guyyaa tokko mana ofii oolanii hin beekani akka waajjira adda addaa dhaquu waajjira afyaa'ii dhaquu waajjira pirezidaantii dhaquu gaafa gara godinaatti gad deebi'aniitiin hin jedhanii qaamolee adda addaa qaama raawwachiisuu sadarkaadhaan jiru warra godinaa warra aanaa kanatti iyyatu namni jalaa dhagahu hin turre booddee falli akkaataa kanaan kan argame ta'uu argatanii murtiin kun kennameefi kanaaf gaafa amma komishinichi dheengaddaa waxabajjii 26 moo meeqanatti fakkaate wal ga'aniitiin murtii kennan sagalee guutuudhaan dhimmi isaanii kan akka fooyya'u ta'ee
akka murtiin sun akka diigamu ta'e mirgi isaanii kun kabajamuu fi qabaa waan jedhamu gubbarra kan ga'an. Tafarii Baqqalaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa Dooktora Seeraati. Hiikkaa heeraa fi hiikkaa seeraa irratti ibsa kennaniin heerri mootummaa seera olaanaa seerota hundaa olii ta'e sanada siyaasni biyya tokkoo ittiin gaggeeffamudha jedhu. Heera hiikkaan isaa maali kan jedhu bal'isaniis ibsuun hin danda'ama. Haa ta'u garuu hubannoo hawaasaatii fi gabaabsineedhuma heera jechaan seera seerotaan oliitii seerota hundumaa gararraa kan jiru fedhiin uummata bal'aa kan keessattuu calaqqise akka kanatti bullaa jedhanii kan uummanni biyya tokkoo irratti walii galan sanada siyaasaati sanada seeraatis jennee hiikuu dandeenya jechuudha. Koomishiniin hiikkaa heera Oromiyaatu jira akkasumas federeeshiniin immoo hin jira akka biyyaatti. Kana wajjiniin wal qabatee hiikkaa heeraa yoo jennu maali hiikkaa heera mootummaa yoo jennu dhimmoota akkam akkamiiti? Heerri seera seeraan oliiti jenneerra miti erga akkas ta'eeti olaantummaa isaa qaamni tiksu jiraachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaafuu hiikkaa heeraa gaafa jennu waa'ee olaantummaa heera mootummaa somna jechuudha karaa biraatiin. Seerri heeraa gadi jiru heeraan walitti bu'uu hin qabu. Murtiin qaama mootummaatiin kennamu kamiyyuu heeraan walitti bu'uu hin qabu. Kanaaf keewwanni seeraa kan heera kana keessatti keewwata ta'anii caqafaman jiru. Isaan kun hiikni isaanii maal jechuudha jechuu ta'uu danda'a. Hiikkaa heeraa gaafa jennu. Wanta as keessatti barreeffame kun maal jechuudha jennee hiikatti kennuu dandeenya. Yookiin immoo labsiin caffeen naannoo keenya baasu akka naannoo keenyaatti kan haasofnu yoo ta'e dambiin qaamni mootummaa baasu murtiin qaamni mootummaatiin kennu yaada seera kanaa wajjin wal sima moo waliin simu jedhanii to'achuu danda'u jechuudha yaada rimeen hiikkaa heeraa. Kanaaf wantoota gurguddaa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko qabiyyeedhuma heera tumaalee heera keessatti tumaman jechuu ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo seeronni adda addaa murtiileen adda addaa yeroo darban heera wajjin hangam tokko wal simatu jedhanii cheeggochuu to'achuu danda'u jennee hiikuu dandeenya. Kaayyoon isaa immoo olaantummaa heeraa tiksuu akka ta'ee fi adeemsa keessatti hiikkaan heeraa egaa heerri yeroo dheeraaf tumama. Akka seerota dafeen jijjiiramu. Wanti gaafa sana yaadnee baasnuuf wanta irra dhaabannee ilaalu gargar ta'uu danda'a. Adeemsa keessa jijjiiramoota jiran the living law jedhamu litereechariin kana akka barbaadamutti hubachiisuudhaaf kan gargaaru akkasitti yaadamee ture akka kanatti hiikamuu qaba jedhanii hiikuu danda'uudha. Kanaaf hiikkaa heeraa jechuun bifa kanaan kaasuu dandeenya. Heerri hangafa seerota hundaa ta'ee meeshaa siyaasni biyya tokkoo ittiin hoogganamuudha. Hiikkaan heeraa fi hiikkaan seeraa amala waliinii kan qabu ta'us garaagarummaa qabaa jedhu. Hiikkaan heeraa hiikkaa seeraa wajjin amala wal fakkaataa qaba. Haa ta'u malee tokkoof tokkoo miti. Hiikkaan heeraa of danda'ee addatti jira. Hiikkaan seeraa immoo akkasuma of danda'ee addatti jira. Qaamni waan kana raawwatuuf hiikullee akkasuma gargar jechuu hin dandeenya. Kana sirriitti nu hubachuu kan nu dandeessisu dura heerrumti mataan isaa maali waan jedhurraa yookaan gaariidha. Heerri qaama seeraati gama tokko yoo laallu. Haa ta'u malees akka seerota biraa seera qulqulluu fi waa'ee seeraa qofaa miti heerri. Heerri xiqqoo seera bira achi darbee waan biraallee kan dabalatudha. Maaliif gama tokkoon dhimmoonni seeran silaa tumaman dhimmoonni adda addaa heeraalleedhaan kan tumamanii fi heerri kan of keessatti akkuma seerota biraa of keessatti qaba. Kanaaf gama tokkoon heeran maal jennaani innumti mataan isaatu seera jennee fudhachuu dandeenya kun waan tokko. Gama biraatiin dhimma seerotaa qofaa miti. Dhimma seeraa bira ce'ee heerri meeshaa hooggansa siyaasaati jenneellee fudhachuu dandeenya. Sirni siyaasaa biyya tokkoo, sirni mootummaa biyya tokkoo, ijaarsi biyyaa, ijaarsi sirna mootummaadha. Kun hundumtuu kan ittiin qajeelfamuu fi kan ittiin hoogganamu jennee fudhachuu dandeenya. Lammiin biyya tokko keessatti jiraatu yeroo hundumaa mootummaa isaatirraa waan gaafatu qaba. Mootummaan isaas akkasuma lammii bulchuurraa yookiin lammii daangaa tokko keessatti biyya tokko keessa jiru irraa waan eeguu qaba. Kuni
gama tokkoon akka mirgaatti kan tumamu ta'a gama kaaniin immoo akka dirqamaattis kan kaa'amu ta'a jechuudha. Mootummaanis gama isaatiin gaafa lammii biyya tokkotti jiru gaafa bulchu yookiin gaafa hoogganu mirgaaf dirqamoota kana dabareedhaan yeroo bakka barbaachisaa ta'etti dirqama hojiirra oolchaa bakka barbaachisaa ta'etti immoo mirgoota kana kabajaaf kabachiisaa kan deemu ta'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti sirni mootummaadhaaf ijaarsi biyya tokko jiru sirna ittiin hoogganamu heerris meeshaa gama tokkoon seera gama biraatiin immoo meeshaa siyaasaatis jenneetaniin fudhachuu dandeenya jechuudha. Garaagarummaa fi walitti dhufeenya addacha ijibbaataa fi Komishinii Hiikkaa Heera Mootummaa gidduu jiru irrattis ogeeyyiin seeraa ibsa kennaniin addachi ijibbaataa dogoggora seeraa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u Komishiniin Hiikkaa Heeraa ammoo dhimma heera mootummaa kan ilaaludha jedhu. Gaheen mana murtii maali jechaadha karaa biraatiin hiikkaa heeraa keessatti gaaffiin sinamma kaastan kun karaa biraatiin gaheen akkamii qaba manni murtii hiikkaa heeraa keessatti kan jedhu jechuudha. Waan lama ilaaluu dandeenya. Tokko manni murtii qaamolee mootummaa sadan keessaa isa tokko. Heera mootummaa kana keewwata 13 yoo ilaalle qaamolee mootummaa hundiyyuu heera kana raawwachiisuuf dirqama qabu jedhee tumee jira jechuudha. Keewwanni 13. Kana jechaan maal jechuudha? Manumti murtii ofuma isaatii hojiirra oolchuu danda'uu qaba jechuudha. Wanta hiikkaa addaan barbaachifne yoo ifa ta'eef keewwanni heera kana keessa jiru yoo ifa ta'e manni murtii ofuma isaatii appilaay gochuu raawwachiisuudhaaf dirqama qaba jechuudha. Haa ta'u garuu wanti heera kana keessatti gaaffiin heerummaa yoo ka'e wanti heera kana keessa jiru ifa ta'uu yoo dadhabe yookiin immoo seerrii fi keewwanni heera kana keessatti tumame walitti bu'aa moo walitti hin bu'u dhimmi jedhu yoo ka'e isa kana maal jenna nuti constitutional question yookiin immoo constitutional dispute jenna. Gaaffii heeraa. Gaaffii heeraa. Gaaffiin heeraa yoo ka'e heerummaan seera tokko yoo ka'e yookiin immoo hiikkaansaa maal jechuudha jedhamee kan ka'e yoo ta'e manni murtii gara qaama heera hiikuuf aangoo qabuutti qajeelcha jechuudha. Eenyugaa qaamni kun akka biyyaatti mana maree federeeshinii akka naannoo Oromiyaatti immoo koomishinii hiiktuu heera mootummaa jedhamee kan keewwata 67 qaban 69 heera mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti tumame keessa jiru garasitti qajeelcha jechuudha. Kanaafuu gahee lama qabachuu yoo ifa ta'e heerichi ofuma isaa appilaay godha ofuma isaa hiikootti kennee raawwata. Hanga heera mootummaatti walitti hin buunetti. Eeyyee yoo immoo gaaffiin sun gaaffii heeraa ta'e manni murtii aangoon qabu maal aangoon isaa hin geessa jechuun hin qajeelcha garamitti gara heera hiikuu fi aangoon kennameefitti. Heerri mootummaa mirga lammiilee kabachiisuuf kan dhaabbatedha. Tokko deeggaree tokko kan miidhu miti. Hundaafuu wal qixadhaa jedhu. Akka waliigalaatti dhimmoonni amma haga ammaa dhiyaataniitiin jedhan akkuma isiniin jedhe qabiyyee qonna jechuun lafa jechuun qotee bulaa kennaa dugugguruu waan dinagdeeti jechuun hin dandeenya. Jireenyi isaanii kanarratti kan hundaa'e kan qaban tun harkaa fudhatamte jechuun jiraachuurraa gara jiraachuu dhabuutti dhufuu jechuudha. Namoonni baay'een akka kanaan booyanii waan godhan dhabanii gara deemanis wallaalanii itti dhiisanii mana isaanitti galanis baay'eetu jiru. Kanaaf yeroo baay'ee maal ta'uu qaba warra humna qabutu kanarraa irraa fudhata qotee bulaa kennarraa maqaa kontiraatatiin maqaa yeroo ofiisi tajaajilamuutiin maqaa isin deeggarraa anatu isinii safarraa itti fayyadamas siifan safaraa waan argamu jechuutiin qabiyyee kana gara ofiitti jijjiiruu jira. Diinagdee keessatti abbootiin qabeenya akka babal'atan akka guddatan kan deeggaramuuf kan jajjabeeffamu ta'ullee garuu immoo miidhaa qotee bultoota keenya gubbarra ga'uun ta'uu hin qabu. Tokkoffaa heerri keenya kabachiisuudhaaf kan ba'ellee kanaadha. Abbaa humna hin qabneefitti humna ta'uudha wanni guddaan ergamni isaa guddaan heerri sun kan humna qabuuf dhaabbate kan humna hin qabneef kan hin dhaabbannee miti hundumaafuu qixxeedha. Gaafa tokko yeroo tokko even qotee bultoonni humti kenna warrumti humna hin qabne gaaffii hin taane gaafa isaan kaasanis gaaffiin isaan dhiyeeffatan yeroo itti cufamu jira. Kun hundumtuu maal inni heerri hundumaafuu qixxee ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf waa'een qabeenya horachuu waa'een abbaa qabeenyaa ta'uu abbaa qabiyyeedhaa ta'uudha garuu miidhaa qotee bulaa keenya irratti raawwannuun ta'uu hin qabu wanta jedhu san ergaa jedhuun qaba.